Milkaa'inaaf sababii Itoophiyaadhaa gara Ingilaand, Jarman, Kaanadaa, Saawud Arabiyaa, Beerut, Ameerikaa, Aastiraaliyaa, Chaayinaa, Israa'el yookaas immoo biyyoota kan biraa deemuu jechuu miti. Milkaa'inaaf sababii haala jireenya maatii kee, haala biyya keetiif iddoo jireenyaa otoo hin taane karoora, sagantaa, yaadaa fi ilaalcha maatii keetiif qabdu irratti hundaa'a. Hashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni fi jaallattoonni chaanaalii Boonii WB. Kun sagantaa beekumsa waliigalaati. Namoota yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti dhuftan mallattoo diimaadhaan gajjallaa fuula kanarratti barreeffamee kan jiru sabiskiraayib kan jedhutti bu'uun mallattoo alaarmii cuqaasuun miseensa chaanaalii keenyaa akka taatan isin gaafanna. Namooti miseensa chaanaalii keenyaa taatan immoo laayikii, sheerii fi koomentii gochuu matumaa hin dagatinaa. Laayikii, sheerii, koomentii yoggaa gootan nuuf immoo jajjabinadha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin taa'am yaamicha keenyadha. Namni kamiyyuu jireenya milkaa'aa, karaa milkaa'aa, gabaa milkaa'aa keessa jiraachuu akka barbaadu waan irratti mari'atamu miti. Milkaa'inaaf sababii Itoophiyaadhaa gara Ingilaand, Jarman, Kaanadaa, Saawud Arabiyaa, Beerut, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Chaayinaa, Israa'el yookaan biyyoota gurguddatan kan biraa deemuu jechuu miti. Garuu karoora, sagantaa, yaadaaf ilaalcha maatii keetiif qabdu irratti hundaa'a. Wantoota armaan gadii kanarratti hin hundeessitu taanaan si yeroo biyya turteef ergaa biyya alaa baate wajjin garaagarummaan jiraatu akkaataa kolfa kee, haala haasaa kee, akkaataa uffannaa keef haala boo'ichaa kee duwwaatu jijjiirama. Furtuun milkaa'inaa dandeettii fi humna qabduun haala kamiyyuu keessatti of jijjiiruuf kutannoo jijjiiramaaf ati gochuu qabdudha. Mee har'aaf wantoota afur milkaa'inaaf barbaachisoo ta'an haa ilaallu. Wanta barbaadduuf eessa akka deemtu murteessi. Decide what you want and where you wanna go. Qabxii lammaffaa. Galma xumuraa qopheessi. Galmicha ga'uuf karoorsi. Set a deadline and make plan to get there. Qabxii sadaffaa. Karoora kee irratti hojjedhu. Guyyaa guyyaadhaan kallattii galmichaatti imali. Take action on your plan. Do something every day to move toward your goal. Qabxii arfaffaa. Hanga milkaa'inaatti gonkumaa hin dhaabbatin, hin laafin, moggoleensi hin bu'in, harka hin kennin. Never give up. Sagantaan har'aaf qabannee haasuma irratti xumurra kutaa lammaffaadhaan walitti deebinaa. Hagasitti laayikii, sheerii, koomentii gochuu tasumaa hin dagatinaa. Namoota yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti dhuftan immoo sabiskiraabii cuqaasuun maatii keenya akka taatan ammas irra deebiin isin gaafanna. Laayikii, sheerii, koomentii, sabiskiraabii gochuu matumaa hin dagatinaa. Yeroo gaarii.